that little mouse, 'cause I'm an albatross. Ayya shama kam jirtu hordoftoota kabajamtoota OTS Elsay channel hundumti keessan nagaa keessanii ani nagaa kiyya waaqayyo na galatu kunoo arras wanta isin fayyada isin gargaara jedheeti yaade Facebook irratti sitingiilee isin barbaachisanii sitingii isin gargaaran jechuudha wantoota baay'een isiniif qabadee dhufe irra wanti narra isiniif qabadee dhufe gaaffii keessan irratti hundaa'uudhaani sitingiilee barbaachisoo ta'anii Facebook irratti kan isin gargaaran jechuudha fakkeenyaaf Facebook keessan paaspoortii isaa yoo raanfattanii akkaataa itti deeffachuu dandeessanii kana qofa miti maqaa Facebook keessan akkaataa itti geddatanii lakkoofsa bilbilaa keessan akkaataa itti Facebook irraa kaastanii wantoota baay'ee iddoo tokkotti haala isiniif galuu danda'uuni isinitti agarsiisa. Kanaaf hanga xumuraatti video kana addaan kutiin sirriitti steepii kiyyaa dawwadhaan isiniin jedha. Kaleessa viidiyoon isiniif gadhiise irratti waa'ee WhatsApp akkamitti akka haakii gochuu dandeenyu kan jedhu viidiyoo isiniif hojjedheetiin ture. Baay'een keessan jaallattanii like gootanii share gootanii comment gootanii jirtu hunda isaa iyyuu dubbiseeras ilaaleeras jechuudha. Hunda keessan iyyuu isin galateeffachuutiin barbaada. Thank you isiniin jedha. Akkas egaa wal jajjabeessuu wal gargaaruun jechuudha. Akkuma kaleessa isinitti muudhaaf yaale immoo bara addunyaa wantoota gurguddaa walitti agarsiisaatii jiru keessa WhatsApp akkaataa itti haakii gootu fuutee ummataaf agarsiisuu jechuun waan salphaadha jechuudha. Kanaaf warreen tokko tokko akkamitti yaaddu Facebookis ta'e WhatsAppis ta'e wanta kamiyyuu haakii hojii waa wal qabatu yennaan nuun isiniif dhiyeessinu akka wanta ummata jeequudhaaf akka wanta hin barbaachisne akka wanta jeequmsaaf kana goonuu yookiin immoo namni sharrii wayiidhaaf isin barsiisaa jirutti yaadinaan isinii jira. Sababiin isaa addunyaa iddoo guddaa ga'aatii jira nuun immoo ishee kana irratti wal caqacaquutii hin qabnu jechuudha. Wanta karaa bilbilaa dhufu kamiin iyyuu beekuutii qabna itti fayyadamuutii qabna wantoota nu gargaaranii fi wantoota nu miidhanii siistemii nu gargaaraniif kan nu gargaaree adda baasnee sirriitti beekuu qabnan isiniin jedha hordoftoota tiyya xiqqoo ishee haasaan isinitti baay'isee dhiifaman isiniin jedha hordoftoota tiyya haasa'uu waan hin qabuufan haasee jechuudha. Yoon dogoggore immoo naaf kolchaa dhiifaman isiniin jedha xiqqoo ishee waan haasasii baay'eseef dhiifama amma gara barumsichaatti isin dabarsa gara iskiriinii deeme waan isinitti agarsiisuu fi sirriitti steepii kiyyaa hordofaan isiniin jedha amma gara barnootichaatti dabarra. Okay, kuno hordoftoota tiyyaa walitti deebineeti jira. Egaan Facebook keessa yoo paaspoortii isaa iraanfattan kan jedhurraani sitingii isa tokkoffaan isinitti agarsiisa jechuudha hordoftoota tiyya. Jalqaba irratti gaa amma fakkeenyaaf Facebook keessan yoo paaspoortii isaa iraanfattanii wanti isin gochuu qabdan jechuudha. Silkii quxuriin ittiin banattan yookiin emailii isin ittiin banattanii beekamaa ta'uutii qaba jechuudha. Emailii ofii keessanii beektan yookiin silkii quxurii ofii keessanii beektan ta'uutii qaba. Yookiin kan isin hirka jiru ta'uutii qaba jechuudha. Saniin booda wanti isin gootanii akka Facebook keessa galtaniini amma paaspoortii isaa hin beektan yoo ta'e iddoo kanarratti forgotten your passport kan jettu jirti jechuudha. Fuula kana duratti ishee kana innaa isin cuqaastanii filannoo isiniif kenna jechuudha hordoftoota tiyya. Filannoo inni isiniif kennu keessaa iddoo kanarratti emailii yookiin lakkoofsa bilbilaa itti galchitu jechuudha kan ittiin Facebookii sana banattan jechuudha hordoftoota tiyya. Amma fakkeenyaaf kana nan sarchiin godha amman fakkeenyumaaf waan ta'eef fakkeenyaaf kana sarchii yoon godhe bifa kanaatiin naaf fida jechuudha. Amma wanti inni naaf fidu jechuudha iddoo kanarratti jechuudha enter passport to login kan jedhu jirti. Paaspoortii itti galchiitii bani kan jedhu jira. Iddoo kanarratti immoo continue kan jettu jirti. Continue kana cuqaastu jechuudha hordoftoota tiyya. Continue kana innaa isin cuqaastanii wanti inni isiniif fidu bifa kanaatiin koodii isin gaafata. Koodii kana kan inni isiniif ergu emailiin banattan yoo ta'e emailii keessan irratti. Silkii quxuriin banattan yoo ta'e immoo silkii quxurii keessan irrattidha. Achii booda iddoo kanarratti fiddanii guuttanii continue jechuu qofaadha jechuudha hordoftoota tiyya. Saniin booda gaa salphaamatti new passport isiniin jedha paaspoortii haaraa guuttachuu qofaadha jechuudha hordoftoota tiyya. Amma immoo sitingii isa lammaffaan isinitti agarsiisa hordoftoota tiyya. Sitingii isa lammaffaa jechuun amma fakkeenyaaf maqaa keessan emailii keessan lakkoofsa bilbilaa keessanii iddoo tokkotti jechuudha geddarachuudhaa yoo barbaaddanii gubbaa kanarra mallattoo tuqsadee ni jirti iddoo hordoftoota tiyya. Kanarraa al tokkoof cuqaastu achii booda xiqqoo ishee akka gadi siqxaniini sitingii kan jettu jirti hordoftoota tiyya. Sitingii kana al tokkoof cuqaastu jechuudha. Sitingii kana akka cuqaastaniini iddoo kanarrattidha hordoftoota tiyya. Personal information kan jettu jirti. Personal information kana al tokkoof cuqaastu jechuudha. Achi booda akka kana cuqaastaniini akkuma argaatii jirtan jechuudha iddoo kanarratti
emailii keessan akkasumas phone numberii keessan wantoota baay'ee gedirachuuti ni dandeessu jechuudha. Amma iddoo kana irratti akkuma argaa jirtanii name kan jedhu jira, email addressiin jirti, phone numberiin jirti jechuudha. Kanaaf bukkee kanarra itti cuqaastanii jechuudha. Ishee kanarra cuqaastanii edit lafa jettu kanatti yennaas hin cuqaastanii iddoo kanarratti fiddanii gaa nickname keessanii wajjin maqaa keessan gedirachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf warri maqaa akkamittan gediradhaa, lakkoofsa bilbilaa koo akkamittan gediradha jettanii gaaffii na gaafattanii kunoo argattanii jirtu iddoo isaa personal information kana keessadha. Asiin galtanii gediruu qofaadha jechuudha. Amma siitingii isa sadaffaan isinitti agarsiisa. Isiniif galaa jira jedheetii yaada hordoftoota tiyya wanti gochuu qabdanii amma siitingii isa sadaffaarradha. Security and login kan jettu jirti. Security and login kun maaliif fayyada jettanii yoo yaaddanii baay'een keessan gaaffii na gaafattanii jirtu. Baay'een keessan wanti isin jettanii namni yoo Facebook koo hordofaa jiraate akkamittan ofirratti beekuu danda'a, ergin beekee immoo maal gochuun qaba jettanii na gaafattanii jirtu. Sanaaf egaa deebii kan ta'u kunoo akkuma argaa jirtanii security and login kan jettu siitingii keessatti kan argamu isa kana dhuftanii cuqaastu jechuudha. Achii booda akka kana cuqaastaniini wanti inni isiniif fidu iddoo kana irratti jechuudha. Iddoo kana irratti kan hunda keessan iyyuu bifuma kanaatiin hojjeta jechuudha. C-mode kan jettu jirti. C-mode kana cuqaastu. Iddoo kanarraa by the way bilbila namni sun ittiin fayyadamee bilbila Facebook keessan fayyadamaatii jiru yoom akka inni galee fayyadamu wantoota baay'ee danarraa information ilaaluu dandeessu. Achii booda iddoo kana irratti dhuftanii log out of all CC kan jettu kana cuqaastu. Namni yoo Facebook keessan fayyadamaa jiraate isin faana keessaa isiniif ba'a jechuudha. Miknaatinni keessa taa'uuf tokko hin jiru jechuudha. Akka dhuftanii as keessa galtaniini log out of all CC kan jettu kana cuqaastu. Achii booda eenyullee achi keessa isiniif hin taa'u jechuudha. Amma siitingii isa taanuun isinitti agarsiisa. Siitingii inni taanus kunoo gaaffii keessanii jechuudha. Facebook keessan paaspoortii masaa otuu beektanii yoo kan paaspoortiin sun isiniif hin taane yoo ta'e gedirachuudha yoo barbaadan jechuudha. Iddoo kanarraa by the way siitingii keessa jirra ammayyuu wanti isin gochuu qabdanii yoo isiniif hin galaa jiru ta'e gubbaa kanarra mallattoo tuqsadee cuqaastu. Achii booda dhuftanii siitingii cuqaastu. Amma achii booda immoo personal security and login kan jettu jirti. Xiqqoo ishee gadi jalaa kanarratti naa dhuftanii immoo siitingii garaagaraatu jira. Kanaaf wanti isin gochuu qabdanii personal information kana security and login kana cuqaastu jechuudha. Security and login kana cuqaastu. Achii booda change passport kan jettu jirti. Change passport kana cuqaastu. Iddoo kana dhuftanii current passport keessan isa duriitti fayyadamtan galchitu. Achii booda isa haaraa galchuu barbaadan immoo step by step gajjallaa kanarratti galchitu jechuudha. Hordoftoota tiyya new passport iddoo jedhu kanatti isa haaraa galchitan, iddoo lammaffaa kanarratti illee isa haaraa galchitan gootu. Achii booda save change gootanii bahuu qofaadha jechuudha. Amma siitingii isa taanu immoo yoon isinitti agarsiisuudhaaf ka'e jechuudha. Get alert about unrecognized logins kan jettu ishee kanarra jechuudha. Kana cuqaastu. Amma immoo innaas kana cuqaastanii wanti kun oonii ta'uudhaa qabdi jechuudha. Hordoftoota tiyya iddoo sadarraayyuu oonii godhachuu qabdu jechuudha. Kana oonii godhachuun wanti inni isiniif fayyaduu fi alertii yookiin immoo beeksisa isiniif godha jechuudha. Yoo Facebookiin keessan haakii ta'uudhaaf yaalameetti jechuudha. Kanaaf homaa waa tokko waan isin rakkisu tokko hin jiru jechuudha. As keessa deemtanii sirreeffachuutii ni dandeessu. Inni kabiraan immoo gara boodaanii deebina. Siitingiin inni taanu wanti inni isiniif fayyaduufi jechuudha. Wanti inni isiniif fayyaduufi namoonni yeroo baay'ee taagii faana godhatan ni jiru jechuudha. Taagii kan inni godhatan ni jiru. Sana ofirraa kaasuuf egaa akka namni taagii nun goone gochuufi ishee kana timeline and tag kan jettu ishee kana jirti jechuudha. Achii booda iddoo kanarratti who can see post your tag in your timeline kan jettu ishee kana friend of friend godhachuu qabdu jechuudha. Al tokkoof cuqaastu. Achii booda friend of friend filachuu qabdu jechuudha. Kanaaf homaa waan tokko wanti si yaaddas hin jiru. Inni kabiraan immoo online irra jiraachuuf koof dhiisuu tokko akkamittan dhokfachuu danda'a kan jedhuu fi kunoo active status kan jettu kana cuqaastu jechuudha. By the way siitingii kana keessatti argama hundisaa. Kanaaf eessaan argadhan jecha sammuu of hin gaafatinaan isiniin jedha. Kanaaf ishee kanarra cuqaastu. Innaas ishee kana cuqaastanii turn off gootu jechuudha ishee kana. Achii booda gara boodaa deebitu. Online irra jiraachuun keessaniif dhiisuun keessanii hin beekamu jechuudha. Hordoftoota tiyya akka inni isiniif galaa jiru abdii nan qabaa. Wantoota baay'eedha Facebook irratti kan argamanii muraasa kan isin fayyadanii har'a kan isinitti agarsiisu garuu kunoo akkuma agartanii wantoota baay'ee isinitti agarsiisaatiin jira jechuudha. Amma siitingii ittaanu privacy and setting jirti. Setting keessatti kan argamu privacy and setting kana cuqaastu. Iddoo kanarratti jechuudha.
wantoota barbaadanis sirreeffachuutii ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota biyya wantoota baay'eetu jira iddoo kanarratti. Kanaaf egaa wantoota barbaadan as keessa galtanii amma fakkeenyaaf who can see your friend list kan jettu sana. Friendota keessan listii isaanii eenyu akka ilaaluu barbaadu kan jedhanii ishee kanarra cuqaastanii eenyu akka ilaaluu barbaadu. Iddoo kanarraa publikii gochuu barbaadu, friendii gochuu barbaadu, wanta barbaadan isintu filata jechuudha. Kanaaf wanta barbaadan as keessa galtanii publikii isa ta'ee jiru gara only minitti gadirachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf kana caalaa wanti gaafii isinitti ta'a jedheeti yaaduu hin jiru. Garuu wanta hafee wanti irraan fadhee yoo jiraate koomentiinaaf godhaa irra deebi'ee viidiyoo isaa isiniif hojjechuudhaaf na yaala jechuudha. Waan na daawwattaniif galatoomaan isiniin jedha. Viidiyoo kana hundi keessaniyyuu laayik hin godhin hin bahinaan isiniin jedha. Isiniin jaaladha, isiniin kabajaa. Nagaan naaf tura. Viidiyoo kan biraan hanga irratti nagaan naaf tura. Choo!